Itoophiyaa fi Misiriin kan walitti diinoomse lagi Abbaay yookaan mormor Itoophiyaatii ka'ee hanga Meeditiraaniyaa ga'uuf maal keessa darbaa? Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Miidiyaa. Har'a waa'ee laga Abbayyaa yookaan laga mormor isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Maarree isinis YouTube koo subscribe gochuun gaaffii fi yaada jajjabinaa qabdan koomentii jalatti barreessuun laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Itoophiyaa fi Masirii kan walitti diinoomse Abbayya Itoophiyaa hanga Meeditiraaniyaatti maal keessa darba? Laga mormor bishaan Abbayyaa Abbayyi yookaan Naayil laga maqaa hedduun waamamu gaarreen Itoophiyaa fi Yuugaandaa irraa ka'uun fageenya kiiloomeetira 6,800 ol ta'u imalee gara galaana Meeditiraaniyaatti kan galu lagni kun Afrikaa keessatti dheerinaan tokkoffaadha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota seeraan digirii sadaffaa isaanii hojjetaa kan jiran gargaaraan Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa dhimma lageen daangaa qaxxaamuranii irratti hojjetu. Uummanni Itoophiyaa laga kana maqaa garaagaraan kan waamuuf akka dhala isaatti waan ilaaluuf jedhan. Lagni kun laggeen Itoophiyaan qabdu keessaa dheerinaanis qabiyyeedhaanis isa guddaadha. Mataadha. Kanaaf Abbaadhas. Kanarraa ka'uun naannoo Amaaraatti Abbayyi akka jedhamee quban qaba. Naannoo sanaa barsiisaan ture waan ta'eef namootas gaggaafadheera. Oromoo bira yoo dhufnu ammoo mormor yookaan Abbayyi jedhuun lagni kun irra jireessaan daangaa Oromiyaa fi Amaaraa keessaa waan imaluuf kanaaf maqaa gamaa gamanaatiin waamama jedhan. Lagi kun addunyaa irratti laga dheerinaan dorgomaa hin qabne jedhamee beekama ture. Garuu qorannoowwan laggeen daangaa qaxxaamuran irratti gaggeeffaman babal'achaa wayita dhufan lagi Amaazoon caaluu akka hin hafne tilmaamaniiru. Saayintistoonni dheerina lagaa Amaazoon irratti walii hin galle. Hanga ammaatti qorannoo jiruun lagi kun kiiloomeetira 6,400 dheerata. Lagni guddaan addunyaa Naayil burqaawwan lama gaarreen Itoophiyaa fi Yuugaandaa keessatti argaman irraa ka'uun dhangala'ee gabbataa deema. Kan Itoophiyaa keessaa maddu Abbayyi yookaan mormor yookiin ammoo biluu Naayil, Naayil gurraacha jedhamee beekama. Kan Yuugaandaa keessaa maddu ammoo Waayit Naayil yookaan Naayil adii jedhama. Lammeen Sudaan kaabaa magaalaa Kaartumitti wal ga'uun gara Masiriitti deemu. Biyyoonni yaa'aa laga kanaan hidhata qaban biyyoota madda laga kanaa ta'an Itoophiyaa fi Yuugaandaa dabalatee biyyoota 11. Biyyoonni kaan Burundii, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Masirii, Sudaan, Eertiraa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Sudaan kaabaa fi Taanzaaniyaadha. Ta'us garuu dhibbeentaa 85 Itoophiyaarra. Lageen Waayit Naayil yookaan Naayil adii fi biluu Naayil, Naayil gurraacha jedhaman walitti dabalamuun laga Naayil guddicha ta'anis dhibbeentaa 85 ol kan ta'e laga biluu Naayil jedhamu laga Abbayya Itoophiyaa irraa deemudha. Kaaba Itoophiyaan ammoo daangaa Tigraay fi Eertiraa qabatee lagi gara Naayil yaa'u jira. Lagi kun Sudaanitti dhaqee Naayilitti dabalama. Laga Abbayyaa malee lageen akka Takazee, Atabaaraa fi Soobaat jedhaman kaaba Itoophiyaa irraan kan Naayilitti dabalamanis jiru jedhan gargaaraan Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa. Kanaaf Itoophiyaan kallattii lamaan laga kanaaf gumaachiti. Inni guddaan garuu isa naannoo Amaaraa keessaa ka'ee Xaanaa qaxxaamuree daangaa Oromiyaa fi Amaaraa gidduu imalee kallattii Benishaanguliin gara Sudaan imaluudha jedhan. Lageen kunneen ammoo wayita Sudaanitti Naayilitti dabalaman walitti qabamuun maqaa Atbaaraa jedhamuun beekamu. Ogeessi kun akka jedhanitti qaama bishaanii yookaan riiver baazin Itoophiyaan qabdu 12 keessaa dhibbeentaan 44 kan ta'u qaama bishaanii Abbayyaati. Laggeen bishaan kana gabbisan hedduun isaanii Oromiyaa irraati kan maddan. Laggeen gurguddoon akka Dhidheessaa, Daabus, Fincaawaa, Mugar, Gudar gara laga kanaatti yaa'u. Lagi Abbayyaa naannoo Amaaraa keessaa maddus laggeen naannoo Oromiyaa keessaa itti yaa'an garuu qabiyyeen isaanii guddaadha. Dhibbeentaa 60 hanga 70 kan ta'u laggeen naannoo Oromiyaa irraa yaa'aniitu haguuga. Naannoo Amaaraa irraa laggeen akka Magaacii fi Ribbii jedhamantu Abbayyatti yaa'u. Qabiyyeen laggeen sanaa garuu baay'ee xiqqoodha jedhan obbo Jeetuun. Kan Itoophiyaa irraa ka'u madda isaarraa ka'ee haroo guddicha Xaanaa kutee erga keessa darbee booda lageen itti yaa'aniin gabbatee gara Sudaan imala. Naayil adiin yookaan Waayit Naayil ammoo
madda isaarraa erga ka'ee booda haroo Viiktooriyaa qaxxaamuree darbuun Sudaan kaabaarraan gara Kaartum imala. Bishaan qulqulluun daangaa qaxxaamuree fageenya dheeraa imalu kun haala kanaan wal ga'uun qabiyyeen isaa akka gabbatu waan taasiseef seenaa jiruu fi jireenya biyyoota keessa darbuu keessatti qooda olaanaa qaba. Garaagarummaa Naayil Adii yookaan Waayit Naayilii fi Abbayyaa yoo ilaallu, lagni Abbayyaa kan Itoophiyaa irraa deemu bishaan bonaa fi ganna yaa'udha. Yaa'aa isaa keessaa yeroo hunda bishaan dhabamee hin beeku. Kan haroo Viiktooriyaa Yuugaandaa ammaa irraa deemu garuu lolaa roobaa gannaan uumamuu irratti hundaa'a. Roobii gannaa hedduminaan wayita roobuu lolaan sulula keessa yaa'aa isaa gara kaabaatti qajeelfachuun gara Sudaan imala. Kana jechuun lagni kun akka isa Itoophiyaa irraa deemu yeroo hunda yaa'aa isaa keessatti bishaan wal fakkaataa hin qabatu jechuudha. Lagni Abbayyaa yookaan Mormor bishaan qulqulluu dhala namaaf michuu ta'e yoo ta'u, dhugaatiifis ta'e qonnaaf baay'ee biyyoota keessa darbuuf utubaadha. Keessattuu erga lageen Itoophiyaa fi Yuugaandaa irraa ka'an kaaba Kaartumitti walitti ida'amanii booda faayidaan inni kennu jireenya lammiilee yaa'aa kanarra jiraataniif akkaan murteessaadha. Lagni kun waggaa waggaan yeroo yaa'aa yookaan boo'ii isaa cabsee bakkee keessa dhangala'uu qaba. Keessattuu wayita gannaafaa biyyee gabbataa biyyoota yaa'aa gadiirraa guuree waan yaa'uuf wayita guutee dhangala'u biyyee qonnaaf barbaachisu kana dacheerra uwwisa. Bishaan kibbaa gara kaabaatti yaa'u Naayil, lagi kun gara kaabaatti yaa'uun addunyaa ajaa'ibsiiseera. Inumaa lafa gammoojjii ho'aa gammoojjii Saharaatti imala. Sudaan irraa eegalee hanga Misrii ga'utti gammoojjii keessa yaa'us gogee hin beeku. Lageen sadeen Abbayyaa, Naayil Adii fi Atbaaraan walitti dabalamuu dura biyyoota 11tu laga kana qooddatu. Sudaan booda garuu Masriin alatti biyyi laga kana fayyadamu hin jiru. Laga akka fedhetti humna isaa abdatee bakkee keessa dambali'u kanatti ujummoo gochuun jallisaa eela qopheessuun kuusaa, yeroo garii ammoo hidhaa fi ittisa faayidaa jallisii fi misooma kanaaf oolchaa turan. Tooftaa fi tarsiimoo uummanni Masrii ittiin laga guddaa kana to'achuun jallisiif itti fayyadamaa turan jireenya dhala namaaf haala mijataa uumee qaroomina addunyaafis bu'uura kaa'e. Nuubiyaa fi Naayil, waa'een qarooma namoota jireenya isaanii yaa'aa laga kana irratti hundaa'e wayita dubbatamu maqaa Masriitu irra jireessaan eerama. Garuu uummanni qubsumni isaa kibba Masrii ta'ee fi warri Masrii uummata Kuush jedhaniin ga'ee guddaa ba'ateera. Uummanni Nuubiyaa jedhamu kun lafa bal'aa kibba Masrii kaabaa Sudaan qooddaturraa waggoota hedduuf jiraataniiru. Hariiroon uummata Kuushii fi Masrii gidduu ture akkaan walxaxaadha. Hariiroon isaanii guddina siyaasaa fi dinagdee waliin jijjiiramaa deeme. Godambaa uummata Nuubiyaa Masrii Aswaanitti argamutti daayireektara kan ta'an Osaamaa Abdelmagwiid waa'ee uummata Nuubiyaa fi qaroomina yaa'aa laga Naayil akkanaan ibsan. Nuubiyaan iddoo qaroominni Afrikaa fi Meeditiraaniyaa itti wal qunnamu ture. Hariiroon Masrii fi Nuubiyaa yeroo gara yerootti garaagara ture. Yoo mootummaan Masrii cimee waan naannawaa sana jiru hunda to'achuu danda'e, Nuubiyaanis aangoo Masrii jala galuusaati. Yoo mootummaan Masrii dadhabe garuu kaabi Nuubiyaa ofiin of bulcha. Bishaan kun dur akka rakkootti ilaalama ture bishaan Abbaay. Bara duriirraa eegalee waa'een laga Naayil seenaa Masrii waliin ka'a. Lagi kun madda qaroomina Masriiti jedhama. Qabiyyeen bishaan kanaa garri caalu Itoophiyaa irraa kan deemu erga ta'e hanga seenaa Masrii waliin ka'u seenaa Itoophiyaa waliinis maaliif hin kaane? Laga Naayiliin wal qabatee dhimmi ijoon ka'u waa'ee biyyoo gabbataa lagi kun baatee deemuuti. Keessattuu warri Masrii eenyullee laga kanatti bu'ee biyyee gabbataa kana akka jalaa hir'isu hin feene dhaadatu. Lagi Naayil biyyoo haree Sudaanii fi Masriitti geessa kan jedhu qaama Itoophiyaatiin ni dhagahama. Bishaan yeroo yaa'u biyyoo haree deemuun waan hin oolle kun garuu Masriif faayidaas miidhaas qaba. Oomisha qonnaaf isaan fayyaduu danda'a. Garuu isaan hidha bishaanii gurguddaas laga kana irratti hojjetu. Biyyeen ammoo hidha lagaa yoo guutuu rakkoo uuma.
jedhan gargaaraan Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa. Kanaaf Itoophiyaan kan isheen bishaan qulqulluu biyyoota yaa gadiif erguuf hidha Abbayyaa murteessaadha kan jettuuf faayidaa hidha Abbayyaa keessaa tokko bishaan biyyoo haree deemuun akka hidha Masrii fi Sudaan hin guutne gochuudha jetti Itoophiyaan. Ammas taanaan Masriin bishaan kun olaantummaa isheetiin akka hoogganamu feeti. Akkaataa Masriin dhimma laga Abbayyaa yookaan Naayil irratti ejjennoo ishee mul'isaa turtee fi ammas mul'isaa jirtu waraana bishaan irratti ka'uuf waan nama sodaachisudha. Gama kaaniin biyyi bu'uurri ishee laga kana ta'e Sudaan ejjennoo madaalawaa qabdi. Laga kanarraa dantaa guddaa qabaatus garuu olaantummaan dursuu hanga irratti nama loluuf qophaa'utti yaadaa hin qabdu. Masriin kennaa Naayil, Naayilis kennaa Masriiti jedhu warri Fara'oon laga Naayil ni waaqeffatu. Kanaafuu namni biraa dhimma laga kanaa keessa ni gala jedhanii hin yaadan, akka galus hin fedhan. Keessattuu biyya laga Naayiliif 85% gumaachituuf Itoophiyaa waliin atakaaroo qaban bu'uurisaa laga kana. Masriin bishaan kun akkasumas lageen isa gabbisan akka tuqan hin feetu. Biyyoonni yaa laga kanaa ta'an ammoo fedhiin misoomaa isaanii dabalaa deemuun faayidaa laga kanarraa argachuu qabanis mirkaneeffachuu itti fufan. Keessattuu yeroo ammaa kan dubbii ta'ee hidha guddicha Itoophiyaan laga kanarratti ijaaraa jirtudha. Ogeeyyiin wantoota waraana addunyaa kaasisu jedhanii sodaatan keessaa tokko dhimma lageen daangaa qaxxaamuranii ta'uu ibsu. Gama kanaan fakkeenya kan ta'u atakaaroo Naayil irratti uumamaa jiru. Dhimma Naayil yoo waliigalteen xumurame waraanni lagarratti akka hin kaane fakkeenya guddaa ta'a. Yoo waliigalteen hin furamin tures waraana lagarraa kaasuun fakkeenya ta'a jechuun yaada isaanii ibsaniiru ogeeyyiin damee kanaa. Kan jedhu kana BBCtu gabaase. Egaa hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Miidiyaa YouTube koo kana subscribe, like, yaada yoo qabaattan immoo commentii gochuu hin dagatinaa jecha qophiin sagantaa laga Abbayyaa irratti qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye.